Si afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirta cufaatti sagantaan keen am jalqabu. Hokkarra keessatti humnoonni TPLF naannoo Amaaraa magaalaa Libeelaa to'achuu himan. Ameerikaan qaama hamuu hin deeggarruu jechuun uummata Itoophiyaa hubachiisan. Ni isinii fi mootummaa keessan waliin qajeeltoowwan lafa kaa'aman irratti hundaa'eeti. Qaama loognuuf qabaannee yookiin ammoo waraana irratti qaama tokko deeggarree miti. Dargaggoon Naqamteetti cidhisaatiin booda dhabamee reeffi argame du'isa qorachuu fi namoonni jaqabam. Tokko dhumti manaa isheen gadda sarbii raawwatte kun mataan isaallee waan tokko beektii eeruu nuu kennuu dandeettii kan jedhuun poolisiin qaamni seeraa shakkii irratti godhateera. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii finciltoonni TPLF irraa magaalaa Libeelaa seenuu isaanii jiraatanii fi kantiibaan ittaanaa magaalichaa BBC Team naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti kan argamtu Laalibeelaan bakseen qabeessa kan UNESCO jalaatti galmaa'e. Kantiibaan ittaanaan magaalattii obbo Madaan Firootadaasaa guyyaa keessa naannoo sa'aatii 7 dhukaasa tokko malee humnoonni Tigraay magaalattii to'achuu BBC Team. Humni murtaa'e seeneera magaalas to'ataniiru. Lakkoofsi isaanii garuu hagas guddaa miti. Jiraattonni magaalattii irra hedduun baqatanii ba'aniiru. Uummanni waan humni isaa danda'u gochuuf yaalii godheera. Garuu hanga ammaa yaaliin deebisanii magaalattii to'achuuf godhame homtuu hin jiru. Karaa Gannata Maariyaam jedhamudha kan isaan seenan. Amma magaalaa guutuu to'ataniiru. Akkuma beektu magaalli kun magaalaa hambaa idil addunyaa ta'e qabdudha. Gareen kun ammoo hambaalee akkasii balleessuun amala isaa waan ta'eef uummanni yaaddoo guddaa qaba. Tarii dhiibbaan godhamee akkaataan hambaan kun itti baraaramu miidiyaaleen waan dandeessan osoo gootanii gaariidha. Amma dhukaasni homtuu hin jiru. Anis achuma ganda baadiyyaa naannoo sana jiruun jira. Yaaddoon keenya inni guddaan hambaa kana. Kuni hambaa uummata addunyaa waan ta'eef mootummaa naannoo fi kan federaalaa waliin walii bilbilaa jirra. Humni seenee hambaa kana akka oolchu yaalii gochaa jirra. Paatiin badhaadhina naannoo Amaaraa ibsa galgal hambaasin oduu sobaa TPLF tamsaasuun namni dogongoruu hin qabu jedha. Garuu paatichis ta'ee mootummaan federaalaa magaalli Laalibeelaa qabamuuf dhiisuu waan jedhe hin qabu. Laalibeelaan qobboo ta'an sun magaalaa naannoo Amaaraa ifaa humnoota Tigraayin qabamuu mirkanaa'e. Magaalota Kib Tigraay to'annoo humnoota Amaaraa jal turan akka Horamee fi Alamaaxaa erga mootummaan federaalaa dhukaas dhaabuu labsee humnoota Tigraayin to'ataman. Hooggantuun dhaabbata gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power akka daawwannaaf Itoophiyaa turte Ameerikaan qaama kamiifuu hin loogduu jirti. Hooggantuun tun takalee galgalaa erga ministeera nagaa Itoophiyaa Mufariyat Kaamil waliin wal argiteen booda miidiyaaleef ibsalaatte waraanni Tigraay mariin akka furamuu fi deeggarsi namoomaa dhaanqa malee akka Tigraay ga'uu gaafatti. I want the Ethiopian people to know that we seek to engage with you. Uummatni Itoophiyaa akka hubatu kan hin barbaadu ni isinii fi mootummaa keessan waliin quunnamtiin qabnu qajeeltoowwan lafa kaa'aman irratti hundaa'eeti. Qaama loognuuf qabaannee yookiin ammoo waraana irratti qaama tokko deeggarree miti. Qajeeltoowwan akka walitti bu'iinsa biyya keessaaf furmaatni waraanaa hin jiru. Qaamoleen hundi dhukaasa dhaabanii waa'ee araaraa fi loltoonni fi milishaan naannolee ollaa keessaa akka bahan marii eegaluuti. Ameerikaan waraanni Tigraay keessatti eegale naannolee kaanitti babal'achaa jiraachuu yaaddoo guddaan hordofaa jirti. TPLF waraana gara naannolee ollaatti babal'isuun booda akka tilmaama keenyaatti Affaar keessa namoonni 76,000 naannoo Amaaraa keessa ammoo namoonni 150 qe'ee isaan irraa buqqaaniiru. Qajeeltoowwan biroo kan akka hojjettoonni gargaarsa namoomaa bilisummaan hojii isaanii akka hojjetan akka hin aleelamne yookiin miidhaan kamuu akka irra hin geenye jechaa jirra. Danqaa malee lubbuu namoota rakkoo keessa jiranii akka baraaran socho'uu qabu. Marii ministeera nagaa Mufariyaat waliin godheenis kanuma nu hubachiise. With the Minister of Peace just now, I stressed these values. Hooggantuun tun ministeera muummee Abiy Ahmad wal argitee mari'achuu fedhii qabaatus sababa yeroon gabaabaa ta'ee fi Dr. Abiy Finfinneedhaan al jiraa jedhameef wal arguu hin dandeenye jette. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasadar Diinaa Muftiin Samantaan Dr. Abiy arguu dhabuun waan erga biigahaan itti himamee miti jedhe. ከዛም ሲመጡ ከመምጣታቸው በፊት የተነገራቸው
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም አሁን ቢዚ ናቸው። achi wayita dhufan osoo hin dhufin duras kan itti himame kabajamuu ministeera muummees ta'ee kabajamuu ministeera muummee ittaanaa hojii biraa akka qabanidha. haa ta'u malee hojii keessaniif aangaa sirrii ta'e ni argitu jedhamaniiti ka dhufan. kana beekaniituma dhufanii jechuudha. isaan hooggantuu USAIDdha. hojii isaan hojjetaniif qaamni sirriin dubbisuu qaban ministeera nagaati. kanaaf ministeera nagaa waliin wal arganiiru. guyyuma tokkoof ture ka dhufan. dheengadda galgala dhufanii kaleessa oolanii hojii isaanii xumuranii gara biyya isaanii deebi'aniiru. ibsa kennan irrattis dhimmi isaan dhufaniif inni ijoon dhimma gargaarsa namoomaa ta'uu himaniiru. dhimma siyaasaa miti kan isaanii. deeggarsi namoomaa danqaa malee akka wal gahu areetiin hojjetamuu qaba jedhaniiru. gama mootummaan dhukaasa dhaabuun labsamuun sirriidha. gareen kaanis kana kabajuu qabaa jedhan. gareen TPLF Affaarii fi Amaaraa irratti haleellaa banuun balaaleffatamuu qaba. sirrii miti jedhaniiru. daandii karaa Sudaan bansiisuu fi kan jedhamu nutis dhageenye turre. kana isaan hin dubbanne. waliin hojjennaadha kan jedhan. egaa Waashingtanitti wayita deebi'an waan jedhan walumaan ilaalla. walumaa galatti garuu gaarii ture. ዋሽንግተን የሚናገሩትን አብረን የምንከታተል ይሆናል። በአጠቃላይ ግን ገንቢ ነበር። dhaggeeffatooteen amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaan dhageessisaa jalqabaanii pireezidantiin haaraan Iraanii Ibraahim Ra'iis kawwaxabajii keessaa filannoo mo'atee harka kachuun aangoo qabate. biyyoonni lixaa geggeessaa amantii islaamaa kanaa nam garmalee seercisuutti ilaalti. muudamni isaa yeroo Iraan uggura US hirkeettee fi dinagdeen isii kuuftu dhufu. Texas keessatti namoonni 10 balaa konkolaataatiin du'anii namoonni 20 miidhaman. Hangafootni US konkolaatonni kunniin namoota seera alaanii Meeksikoo irraa dhufan faachuu mala. konkolaataa silaa nam 15 faatuuti namoota 30 faachuun balaa kan dhaqqabsiisee jedhan. Banglaadeshitti bakka kaan bu'ee keessummoota cidheer turan 17 jees. Misirichi dabalatee namoonni biraa 14 ta'an ammoo miidhaman jedhan. waggaa waggaan ardii Eeshiyaa keessatti namootni dhibbaan lakkaaman bakka kaan du'uu himan. Gamtaan Afrikaa talaalii COVID-19 doozii miliyoon 400 miseensota isiitii qooduu jalqabde. Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa biyyootni hedduun har'a eegalee argachuu hima. Afrikaa keessatti biyyoonni akka Nigeeriyaa, Aljeeriyaa fi Keeniyaan dhukkubichaan guddoo miidhamuu jirti. Keenyatti namoota qurxummii qaban haroo Viktooriyaa keessatti boombii 6 ka sanduuqa keessa jiru argan. namoonni kunneen qurxummii seewun yoo ilaalan boombii arginaan baqatanii poolisii yaaman. akkuma kana barkum 2019 boombiin tabarkolonii jedhanii yaadan haroo keessatti argamti. konkolaatonni deeggarsa namoomaa 150 naannoo Tigraay seenuu himan. sagantaa nyaata addunyaa konkolaatonni 175 ammaatti naannichaan ba'uu himan. haa ta'u malee rakkoo jirtuu fi guyyaatti konkolaataa 100 barbaachisaa jedhan. haleellaa gareen Boko Haram kaaba Nigeeriyaatti geggeessaa jirtuu fi namoota miliyoona 4 oliitti beelaaf saaxilamuu UN beeksiste. qonnaan bultoonni naannoo sunii garee kanaan miidhamuun nyaati dhabamu.